رسول الله. وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. قلبي كوتين بيكين قلبي كوتن بيك. أيزو أبشر. قلبي كوتين بيكين قلبي كوتن بيك. الربا كوتينيس لقابها الرب كوتن سبوغانا. كان لقاد أن قبر مهنجرو أن أوغا أن غفر مجر. الله تكتش مالي الله يتوكي جمالي. نبي محمد نبي محمد رقم ربي أرجم ربي أكسم قربيش ربي تو إساني كسمس قلبي ربي تو إساني إساني لقام بها وغامبا. عيسان يوكا يسوس كريستوس إيسان ويسوع كريستوس علمي مريم ilmi Maryam رقم ربي تو إسا ergamaa rabbii ta'uu isaa قربيش ربي تو إسا garbicha rabbii ta'uu isaa أبا مالي هذا قفا قلقلتي مريم الراد ألتشو إسا abbaa malee qulqulleettii Maariyaam irraa dhalachuu isaa لقام بها dhugaan ba'a. أيه ربي ربما Rabbi rabbumaa يسوس نما Yesuus nama. أيه بولتي كينيا فني بقى ربيني أمنتاكي دلوتات سيديبسي أبشر إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى جتا أما الأقابات كنان ربو وانتا كنان درا سيرا أرقامي علمنا ما كميو ندوغو غورا كيستي أرقاما ربي سبحانه وتعالى كلمة ما أما جتشوتا أما جتي الأقاباتي رقاباتي كناني ربي سبحانه وتعالى قوتو سايوسي ديسي أكا كيومي ولدتك أمتك أكا غافا هاتك سيديسيتي كل افتدي بتجرتا أبشر إن شاء الله من تاكي جلقباتي من تاكي بورات تدا قويا كيسا كاتانا نوكيتي يوكا ماتي الرتون داودان قويا كيسا كيسا سيباساني مليا من تاكي جلقباتي مير رقمتشو أكسما كاننا مقود أيرو تكو تكو إن شاء الله ربي وانسي إن شاء الله ربي وانسي ربي وانسي جالتي ميري سكيستي أجاهم يرو كلمة لا إله إلا الله كان تفكر أنجتو باقي ميرا أداتنا ما كيستي أجاهم كناف أتلي بقى ربين كرامن تاكي جلقباتي سيدي بسبوليتي كينيا وانت تكتو يادئيني ربي سبحانه وتعالى si'uume kan si jiraachisu waa hunda dandahaa ta'e sun si wajjin jira gara isaatti deebitee jirta jireenya kee guutuu isatti kennitee jirta namni rabbii isaatti of kenne yoomiyyuu milkaahaadha uumama jalaa baatee uumama waaqessuu jalaa baatee har'a jireenya kee guutummaatti uumaatti kennattee jirta uumaatti itti kennatte sun immoo abadan singatu abadan bakkeetti sin dhiisu kanammoo yeroo tokko tokko qormaataaf fakkeenyaaf qormaanni amma fakkeenyaaf gorsa jalqaba irratti si kenname barataa tokko kutaadha kutaatti yeroo darbu mataasaa fatanameetti miti kan inni darbu jabinni isaa kan inni ittiin madaalamu ishee makanaafidha malee waan biraatiin miti fatanaa wanti jedhamu chaalenjiin tokko tokko dingata dhugumadha moo harrafanii dhugumaa islaamummaa qabattee moo dhuguma moo waan kana adda baasuudhaaf
erga godhee rabbi namaa mul'isuudhaaf fatanaa tokko tokko namatti hin fida. Ishee makanadha fiduu sin mala fiduu dhiisuu sin mala. Kanaaf malee rabbiin subhaanahu wa ta'ala duniyaattis akhiraattis yeroo hundayyuu si deeggara waan ta'eef ati jireenya isaatti of laatteetta. Rabbi sabaata siif kennu. Amantaa Islaamaa jechuun amantaa barnootaati. Amantaa namni fudhadhuu ka'e sii gala jedhamu osoo hin taane sii galtee amantaa fudhattudha. Amaniin sii gala wanti jedhamu propagandaan akkasii Islaamummaa keessa hin jiru. Sii galeeti kanatti amantu, sii galeeti kanatti dalagdu. Barnoota mabaadii Islaamaa waan si gargaaruutu sadabni obboloota kee keessa dhuftee jirta. Islaamni guutuun muslimni asirra jiru shamarran irraa dhiirarraa qabee kana booda obbolaa keeti. Hundi kee atis obboleettii keenyadha. Maalanaa lakii wa maalenaa aleeki. Wanti nuuf ta'u siifis hin ta'a. Wanti siif hin taane nuufis hin ta'u. Nuti qaama tokkodha jechuudha. Kana booda maatii kee keessa dhuftee obbolaa kee keessa dhuftee guddaa immoo yoo kanayyuu dhimmoo hin tineetti uumaa kee isa guddaa sanaa wal bartee isa jiraataa barabaraa duuti itti hin dhufne sanaan gara isaatti deebite waan ta'eef rabbi obboleettii keenya sabaata siif haa kennu. Wallahi miirri si keessatti deenu miira addaatu nama keessatti uumama. Rabbi sabaata siif haa kennu jedha. Maqaan kee eenyu tureefanii maqaan inni sirriin? Maayikii irra jirta? Faanos? Faanos maqaa bareedaadha. Ifaa jechuudha inni rakkoon qabu maashaallah. Achumarraa fuutee akka olaanmattee fanii itti lakka. Khayran maashaallah rabbi si wajjiniin haa ta'u. Rabbi sabaata siif haa kennu. Jabaadhuun siin jedha ustaazonni illee ergaa dabarsaa fi eeggasaan ergaa si dabarsanii boodatis hawaasaa fi hiriyoota keetiif ergaa dabarsitu ni dabarsitaaf inshaallah. Abdii waltajjii gara keetti deebiseera. يا أباكو يا أباكو يا أباكو يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله وبلتي كينيا فانوس بقى ربين إسلام ما سيكني ربين إسلام ما يرس جراشي سي كان يردو ربين سياتا سيسو لقا دبچو هدو غمنيتين جرا إسلام ما فرطو كيتي في نما يرود إيرا رجل بتا تري الحمد لله رب العالمين بقى ربين إسلام ما سيكني ربين يرقى سيادا أبو nama irra jiraate akkasumallee irra duu rabbiin si haa taasisu akkasumallee maatii firoottan kee namoota si yaachisan silaa ati dhiphattuuf otoo shaadaa qabatanii jettee ati yaaddullee hunda isaanii rabbiin islaamummaa kenneefi si haa gammachiisu rabbiin islaamummaadhaan jiruu kee si bareeche jannataan illee boru akhiraa kee rabbiin si haa bareechu hedduu namatti tola maashaallah tabaarakallah rabbi irra gassi haa dhaabu ammoo akkuma reefuu seensa irratti dubbachuudhaaf yaalle wantoonni garaagaraa si mudatu malanii sanirratti ammoo jabaadhu obsi jajjabaadhu amma caalatti ammoo inshaallah biidila barumsa kee irra jabaadhu arrarraa inshaallah saatuma kanarraa nama si barsiisu si goona inshaallah san booda ammoo inshaallah gaafa xiqqoo waa babbarattee salaata eegaltee achi booda ammoo garee barumsaa seentee akkas barumsa baratta jabaadhu siin jenna akkasi fira baay'ee horatta har'arraa firri tokko fira si gammaduu fi fira si gorsu, fira si dhoksu, fira si jajjabeessu inni immoo musliimootadha. Nutti makamteetiin jirta rakkoon kee rakkoo keenya kananii keenya har'arraa kaasee ammoo dabalataan ammoo fira kan biraa qabda fira fakkaatee kallee yayyii kallee oolaa uffatee deemu kan fira fakkaatee karaa dhugaa ati argatte kanarraa si dabsuudhaaf irraa si maqsuudhaaf si dhiyaatu jira namni sababaa sitti ta'uuf jechuudha. Yookaan muslima fakkaatee yookaan kiristaana fakkaatee akkuma fedhettuu haa ta'u fira lama argatta. Kanaaf firootan kanarraa sirriitti adda baafadhuuti namoota kaayyoo keetirraa amantii ati har'a argattee alhamdulillah rabbii sii kenne kanarraa si dabsuudhaaf carraaqan kanneen illee irraa of eeggadhu jabaadhu dabalataan ammoo warra soddaa warra ollaa jechuu kiyya warra ollaa keenyaatiin jajjabina obsallee isiniif haa kennu abshiraa rabbiin obsa isinii haa kennu jennaani fani atilleen waan jettu ergaa dabarfattu yoo qabaatte asumaan carraa sii kenna. Ashi abdii guddaa galatoomadha. Ustaazota asirra jirtan hedduun isin kabaja hunda keessan illee muslimaa hundi keessanuu dursin jaaladha. Rabbiin umurii keessan isin dheeressuun isiniin jedha. Numallee immoo warra dhugaa argineetoo karaa islaminaa rabbi irratti nu haa dhaabu isiniin jedha waan hundaafuu.
akkasummoo akka kootti ijoolleen namoota biraatiif immoo namni kamiyyuu fedha ofiitiin malee namni namaas gaddadeetii miti baradhaatii dhugaa jiru adda baafadhaadha isiniin jedha fedha keessaniin maaliif lubbuu keessaniif namni itti gaafatamu hin jiru yeroo keessan asirratti yeroo keenya gubuun erganollee kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha dhugaa jiru adda baafadhaatii dhugaan eessa jirti kan jedhu dhugaa barbaadati amantaa dhugaa irratti dhaabbadhaan isiniin jedha kanuma galatoomaan isiniin jedha gaaftaatota hundi keessanuu يا سلام يا سلام بارك الله فيك